Ani duraan dursee nagaa bultanii chaayinaala keenya boonsaa TV irratti baga nagaan nu eeydanii. Lamni akkam fayyaa jirtu anillee nagaa kaa anillee nagaa isin fayyaa tahaa mi waa'ee barnoota xiqqoo keessa bahaa dhalootatti baraa baratti raawwin seenaa tahaa anas na ufulchaa yaadanna dhagaya. Iftoomina ummataa qabeenya uumamaa kan furtuu dhalootaa lammata dhalachuun kan ta'u barnoota. Yaa dhalataa ammaatiin dhageenye harka keessaa qabdaa maafi tan hin baafne xaariif baasii malee osoo bu'aa beeknee barumsa uumsamuu firii goone osoo duraan taatee kanaa hin barannu kaanee dhufu dhiisi manaa gadi hin baanu dimokiraasii malee dirqama hin jiraanne fedhii keenya malee mirgaanis sarbamne barumsa argachuuf lubbuun hin jiraanne. Tokko Awurooppota kan kana geessan biyyoota olaanaan addaan hiratanii uummata isheellee hedduu gabroomsanii Oromoon hedduudha kanneen booji'amanii. Muuxannoon barumsaa galmaan nama geessa guddina rifachiisa irra nama buusaa kan akka Ameerikaa arda addunyaa keessaa Oromiyaatti yassanii wal fakkeessaa Awwadaatti yassanii wal fakkeessaa. Gosoonni barnootaa hedduudha isaanii saayinsii uumamaa saayinsii hawaasaa jira laangujiin afaanii afaan jalqabaanii bu'uura godhatee jira qubeewwanii aangazaatii xumurri isaanii. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni qabeenya kanattuun hin nanne barnoonni qabeenya kan kumnaan hin cabne. Boqqolloo facaafadhaa xaafii daddarbadhaa barumsi jabaateera kaayyoo jabeeffadhaa. Kana qofaa miti waa'een barumsaa gara boonsaatti isin dabarsaa. Mee boonsaa kiyyaa eebbansi eebbisaa jiraadhutii turii urmii arraagessaa. Umnee leencatiin humna waraabessaa odaa ta'e lati hayyuu ta'e ragi dachee ta'e mul'atu dachee filatamtuu dachee Oromiyaa siin jedha. Boonsaa mucaa sanyii mootii cabni kee yoomuu caba kooti gaddi kee yoomuu gadda kooti. Boonsaa mucaa afaan dammaa qabsoo keetiin dhuftee bu'aan jirtu amma. Qopheessa waan kanaa namuusaa Muhammad Nuurii ilma waaqoo guutuu eessuma agarii abbeera nadhii gammadaa durbichaa caaluu hundeessaa. Barri keessa jiru bara qabxii gaarii jaarraan keessa jirru jaarraa bilisummaa. Hordoftoonni keenya kan addunyaa guutura facaatanii jirtan kan bahaa dhiyaa kan kaabaaf kibbaa kan jiddu galaa chaayinaala keenya kan boonsaa TV jedhu subscribe like share gochuu gonkumaa hin dagatinaa kun dhaamsa keenya jabaadha galatooma.